मेरे लाइफ में सिर्फ दो चीज है, जिरेenya khiyya keessatti waan lama qofaa jira jaalala 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 yookaan immoo tumaa अगर मैं चाहूं तो अभी चंदा को यहाँ से लेके yoon kan barbaadu taate an chandaa si fuudhee deemuu ni danda'a garuu an akkanan godhu मार दूं maaliif fi an dhiira waan hin ta'e jecha पैसे के लिए कुछ भी कर सकता हूँ तो सोच maallaqa jecha waan hin fadhe gochuu ni danda'a garuu yaadigaa jaalalati yaa maal hin godhuu danda'a शेरे का मुहूर्त निकला है ना guyyaa tasheereedhaatti murtee misaa argida qophii godhigaa जगह भी तेरी bakki ni leen बेटा भी तेरा bikki sargiitti से तू नहीं garuu chandaasii miti anaattu fuudha malee रोक सके तो रोक लेना na dhorkii waan dandeesse dhorki ilaali ते प्यार करता हूँ chanda anin jaalatan क्या बोला माता maal haasotoo ati gabra useetoma तूने ऐसा सोचने की हिम्मत भी कैसे की ati onni isii jaalatuudha isaa fute चंदा भी मेरे से प्यार करती है chandaan illeen ana jaalatti जानता है तू goo कहाँ खड़ा xiqqaadha किससे बात कर रहा है ati eessa dhaabbattee eenyutti akka haasoo jirtu beekta तुझे नामान करा के तेरे सामने सुहागरात बनाऊंगा इसके साथ aboo an nadhoo si godhe si duratti ishii Silent हो halkan जाओ। azuuraa aruusaa wajjin वरना cisin मैं sifraaj वायलेंट हो जाऊंगा naamusa qabadhu yookaan immoo balaan si buusa Romeo Rajkumar Shed Kapoor fi Sonakshi Sinhaa kana irratti dalagan afaan Oromoodhaatiin hiikee kan isinii geesse ibsaadhaan jaamaa hundi keessan bakka jirtanitti isinitti haa tolu. पकड़ कर ला Qabaa naa fidaa isa. So waa'ee barmaatiin sun dubbatu jira. Guyyaa lama guutuu ta'e deebiin isaadhaan hin dhufne deemaatii ifaa isaa dhaamsaaf. Maali bo'atti asitti waa'ee lukkuu fi ruuzaa soota. भैया जी Deemiti lukkuu naaf itti boo. चंद्रमा आपकी कुंडली के अभी निचले जी। स्थान पर Haay. घंटे 5 मिनट से तू मेरा वेट कर रही थी ना Sa'a takka deeqaa shan guutuun eegu jirtaa miti. Ansi eegutti hin jiru. Hayyee जो कल तूने गलती की ना उसी की badii ati qalee dalee deef sanin akka ati dhiifama na gaafattu dhufe. ठीक है Asii moo. Hayyee bakka dhiifama gaafadhu. Anilleen galatoomin jaan asuma yaa rabbii kiyya. An galatoomin sin jaa ati qaleessa dhalaa takka ati na laatee क्यों कर रहा है amma maaliif iyyitii dubbata.